Hai nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota obseetuu biyya akkam nagaa keessanii anillee nagaa qaba waaqayyoo gooftaaf galannaa ta'u har'a baay'ee tokko gaddeen jira kabajamtoota koo maaliif gaddite yoonaan jettanii ayyoota keenya mana hidhaatti dararaa guddaan irra gahaa jira dararamaa jiru akkasumallee suuraa isaanii argee turtii yeroo dheeraan dura lagannaa nyaatarra turanii kanumarraan kan ka'ee baay'ee dararaa guddaa keessa jiru. Kana caala wanti nama gaddisiisu hin jiru hordoftoota koo dhimma dhuunfaa isaanii otoo hin taane dhimma Oromootii fi kan mana hidhaatti dararamaa jiranu. Kanaaf hordoftoota koo maal isiniin jechuun barbaade akka amantii keessaniitti kadhannaa godhaa fi du'aa godhaafin isiniin jedhaa kabajamtoota koo. Akka nama tokkotti baay'ee namatti dhaga'ama. An akka nama tokkotti baay'ee natti dhaga'ame dhimma dhuunfaa isaanii otoo hin ta'in dhimma Oromooti. Dhimma saba isaaniitii fi mana hidhaa keessatti akkasitti dararamaa jiru. Kanaaf iddoo isaaniitti toluu jiraachuu hin dadhabne. Kanaaf ijoollee Oromoo hundi keessanii du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi akka amantii keessaniitti waaqayyoo harka dinati isin basu jedhanii isiniin jedhaa wanti hundumtuyyuu namaan hoo dadhabame waaqayyoodhaaf immoo hin danda'ama. Kanaaf waan hundumayyuu waaqayyoo beekadhaa kadhannaa godhaaf isiniin jedhaa hordoftoota koo baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa baay'ee. Hai nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota obseetuu biyya akkam nagaa keessanii anillee nagaa qaba waaqayyoo gooftaaf galannaa ta'u har'a baay'ee tokko gaddeen jira kabajamtoota koo maaliif gaddite yoonaan jettanii ayyoota keenya mana hidhaatti dararaa guddaan irra gahaa jira dararamaa jiru akkasumallee suuraa isaanii argee turtii yeroo dheeraan dura lagannaa nyaatarra turanii. Kanumarraan kan ka'ee baay'ee dararaa guddaa keessa jiru. Kana caala wanti nama gaddisiisu hin jiru hordoftoota koo dhimma dhuunfaa isaanii otoo hin taane dhimma Oromootii fi kan mana hidhaatti dararamaa jiranu. Kanaaf hordoftoota koo maal isiniin jechuun barbaade akka amantii keessaniitti kadhannaa godhaa fi du'aa godhaafin isiniin jedhaa kabajamtoota koo. Akka nama tokkotti baay'ee namatti dhaga'ama. An akka nama tokkotti baay'ee natti dhaga'ame dhimma dhuunfaa isaanii otoo hin ta'in dhimma Oromooti. Dhimma saba isaaniitii fi mana hidhaa keessatti akkasitti dararamaa jiru. Kanaaf iddoo isaaniitti toluu jiraachuu hin dadhabne. Kanaaf ijoollee Oromoo hundi keessanii du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi akka amantii keessaniitti waaqayyoo harka dinati isin basu jedhanii isiniin jedhaa wanti hundumtuyyuu namaan hoo